bilbila namoota fuuldura jiran kan hafe namni kamiyyuu waraabuu hin dandeessan. Ayyee walii galla. Ayyee waan biraa otoo hin taane yeroo malee wanti ta'u gaarummaa hin qabu waan dhorkineef qabnaa isin nu dhageessu jennee abdanna. Kanaafiyyuu haala kana raawwadha. Ayyee baga geessan. Qurxummichis galaanichis har'a wal keessa. Qurxummiin galaanni gargar hin baa. Galaana ammaarriin hin fixaa. Hin feetu. Uummanni Oromoo galaana. Galaanicha keessa immoo qurxummicha jira. Waraana bilisummaa Oromooti. Har'a guyyaan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15. Goonni eebila 15 qofaan wareegamu. Goonni guyyaa tokkorra qofaan wareegamu. Oromiyaan sabni Oromoo wanjoo gabrummaa jalatti erga kufee kaase hanga har'a anaafsi as waliin jirruutti guyyaa kanallee akka kanatti akka kabajannutti lafeetutti cabaa jira, dhiigatitti dhangala'aa jira. Sabni kun goota qabaa fi dachee kanarratti bakka amma jirru kana eenyuyyuu nuun laanne dhiiga ilmaan keenyaatu nuu kennee akka kanaan bakka kana jirra. Qurxummichis galaanichis waliin jiraata, gargar hin ba'u, waraabbiin hin fixu jechuudha. Eebila 15 ka yaadannu miira lamaan. Miirri tokko miira gaddaati. Warra lafeen nu biraa cabe, warra dhiigni dhangala'e, warra lubbuun bahe, warra eessa buuteen dhabame Oromiyaaf jecha sabni kun nama ta'ee dhalatee bilisa ta'ee jiraachuu qaba. Akka namaatti roorrootu irra jira. Roorroo sana jalaa bahuu qaba. Mirga uumamaa, mirga namummaa sana qabaachuu qaba. Kun immoo humna biraa kan namummaa namaatti hin aman, ka bilisa ta'anii jiraachuutti hin amanneen sarbamee jira. Sarbamuun kun immoo dhaabbachuudha qaba. Kanaaf ammoo goonni jiraachuu qaba. Du'uu fi qabnaa jedhee warri du'ee, warri wareegame, wareegama sana warri kaffalee har'an waliin hin jiran. Waan isaanitti wareegaman immoo daandii isaarra jirra malee galmaan keenye guduunfaa itti goone roorroo isaan haa dhaabbatu jedhan sana dhibbaa dhibbatti ofirraa hin dhaabne. Imalarra jirra. Kanaaf goonni keenya wareegame, wareegama sana guduunfaatti hin goone, isaan immoo nu bira jiranii nu gaddisiisu. Of biraati dhabne. Akka lammataa miirri inni lammataa immoo gammachuudha yaadanna. Wanni gammachuu yaadannuu fi goota qabna. Gootan sodaan bakka itti sabaaf lubbuun kennuun barbaachisutti nama lubbuu sana kennuu duuba hin deebine. Sabni Oromoo saba xiqqaa miti, saba guddaa, saba roorrifamuu qabu miti. Kanaafuu bilisa bahuu qaba. Nuti immoo isa sanaaf lubbuu hin qusannu. Goota akkasii qabna waan ta'eef nu gammachiisu jechuudha. Daandii akkasiirra akka imallu nu barsiisan. Wanjoo gabrummaa dhaloota baachuu hin qabne akka horannu nu barsiisan. Kanaafuu nu gammachiisu jechuudha. Miira lamaan kana qabna. Gaddaanis gammachuunis isaan yaadan. Eebilli 15 akkamiin jalqabe? Goonni yeroo hundumayyuu ni wareegama. Guyyaa tokko jedhee koloniin Oromiyaa cabsanii qabachuu eegalee Oromoon immoo sana falmuuf jecha dhiiga ishee jalqabaa cobserraa kaasee hanga ammaatti ka wareegama kaffalaa jiru hundiyyuu goota Oromooti. Garuu guyyaan tokko guyyaa tokkorraa adda. Eebilli 15 guyyaa itti Oromummaan biqiltee garaagarummaan Oromummaa adda diigduu kutaa amantii lagaa itti boolla tokkotti awwaalamte. Wareegamni
wareegama ulfaataa saba kana cunqursaa gabrummaa jalatti hanga har'aallee hambise goota lubbuu hin mararfanne hooggana dhaabaa ka adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu siyaasaa namni 10 bakka tokkotti guyyaa tokkotti kadhamne dhabuun sunillee itoo isaaniin qabaannee har'a bakka kana hin jirru turre ka jennee itti gaddinu isa kana. Ammoo isaan jiraatanii Oromummaan hin sharafamtu jedhanii boolla tokkotti du'anii har'a nu jiraachuu sun immoo nu gammachiisaa jechuudha. Jaallan sun gaafas Islaamni asiin ka Islaam ammoo hordofne kallattii biraan lakki nuti Oromoo hiree tokko qabna. Gabrummaa falmachuuf baana. Bilisummaa saba keenyaatti barbaanna. Foolli keenya gargar, dandeettiin keenya gargar, kutaa adda addaa irraa dhufne kan walitti nu fide garuu dhiiga Oromoo tokkitti ishee falmannu sana dhiiga sanaan baane wanni gargar nu baasu hin jiru. Nu gadhiistan waliin, nu fixxanis waliin. Oromoon nama akkasii qabdi waan ta'eef gammannaa jechuudha. Waliin dhumatanii garaagarummaa kutaa amantii siyaasaa iddoo tokkotti awwaalan nu gammachiisu. Kan nuti gaddinu immoo kan isaan iddoo tokko dhaabbatanii ekeraa du'aa boolla itti baasee afaan itti bane sana liqimsuuf jirutti sodaa tokko malee awwaalamani nuti har'a sana galmaan ga'uu dadhabuun immoo nu gaddisiisaa jechuudha. Kanaaf miirri guyyaa gootota Oromoo eebilli 15 kan inni wal makaa ta'uufi jechuudha. Miira akkasiitiin yaaddan. Oromoo goota qabdaa? Goota qabdaa? Ati goota? Waa goota? In goota taanaan daandii sanaa jechuu kan nu baasu. Ajandaan Oromoo har'a addunyaatti dhiyaattu kamuu waltajjii addunyaa qabattu kamuu dirree rakkaati. Waraana bilisummaa Oromoo bira. Isin ummata Oromoo galaanicha bira achiiti kaati. Fagoorraan eegiin. Goon lubbuun qusatu. Dabeessatu dhokata. Ayyaan laallataatu dhokata. Fagoo taa'a. Harka namaan ibidda qabachuu barbaada. Waltajjii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Hojii fagoorraa namatti kennuu barbaada. Waltajjiin dhimma Oromoo laallatuuf, dhimmi Oromiyaa laallatuuf, dhimmi Oromummaa har'aa kaasii qoba qabaadhu kaleessas ni beekta si keessa jira si biraati ka'a dirreerraati ka'a waraana bilisummaa Oromoo irraati. Amajjii tokko uummata keenya waliin kabajanneerra asitti ta'uu baatu bakka biraatti. Amajjii tokko rakkoon Itoophiyaa keessaa erga furmaata dhabee karaa nagaa didee Itoophiyaan raafamuu qabdii raafamtee ammoo Oromoon achi keessa dhadhaa ta'ee bahuu qabaa jenna. Itoophiyaan raafamtu kuni amma raafamaa jirti sirnumaan. Amajjii tokko kanaan kabajne karoora sana ka eegne olitti itti milkoofneerra. Har'a dacheen Oromiyaa hundi ishiitu golli Oromiyaa hunduu kutaan Oromiyaa hunduu waraana bilisummaa Oromoo qabaa jechuu ka eenyuyyuu kaleessa keessa socho'uufi hundi. Waraana kan ka jiraachise dhaaba biraa miti, biyya biraa miti, saba biraa miti. Ummata Oromoo sini warra miixatee nu dhale kanaa jechuudha. Eenyuyyuu qawwee kana nutti hiine eenyuyyuu kana dhiigaan hiikkanne saba kanatu nutti hidhe wallaalaa keenya qotee bulaa keenyatu nutti jechuudha. Har'a namni hedduun beekaa ka jedhamu qabsoo Oromoo beekaatu gurgure. Ansinitti nima yeroo hundaarraan seesu dhugaan dubbadha, dhugaafan du'a, dhugaafan jiraadha. Jireenya barbaadu yoo ta'e eessattuu ni argama. Jireenyi garuu fuula ifaa akkasii kana gammachuu uummataa akkasii kana rakkoo gadadaa adda addaa keessatti illee waan barbaadu beeku fuulli isaarraa ifu arguu caalaa nama gammachiisu hin jiru. Gammachuun nyaataa dhugaatii mana konkolaataa sana miti jedhu. Waan dhalataniif bilisa ta'anii dhalatan bilisa ta'anii jiraachuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu uummanni kun galaanni kun jechuudha. Galaanni waraabamee hin dhumne kun ka qurxummii dhabamsiisuun kan danda'amu yoo galaanicha waraabanii gogsanii jedhanii karoora kanaan itti deemamu sanaafis manni keenya gubate dhalli keenya dhumate sinaayiparaan
buqqee mataa nurraa buusaa turan. Akkasuma miti asitti naannooma kanatti duune jennaan warri du'e san of qofachuu dide jennaan har'a bakka kana qulqulleessinee bilisa baasnee bira taa'aa jirraa jechuudha. Shaneedha nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Nuti shammiti miiliyoona 50 sanaa oli. Uummanni kun galaana kana xiqqeessuu hin danda'amu yoomiyyuu. Uummanni kun galaana kana xiqqeessuun hin danda'amu, injifachuunis hin danda'amu. Uummata lola keessatti dhaabbatee ijoollee isaa buna buusuu jechuudha. Akkasuma miti. Ni sodaattaarra kaleessayyuu yeroo asitti lolamu karaa biraa hulluuqte waraana kee bishaan buusaa turte jechuudha. Hin nuffiin egaa. Hin nuffiin har'a qawwee caccabduu 3-5 sana miti ka Rippaabilikaan Gaardii qabatu meeshaan addaa waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Eenyuyyuu biteetti hin laanne dhiigaan hiikkate jechuudha. Dhiigaan hiikkate eenyuyyuutti hin hiine. Har'a shaneedhanii shiftaa jedhanii ka maqaa nuu baasan bosona keessa miti marsaa karra Finfinnee shananitti marsinee jira akka karoora keenya amajjii tokko sanaatti. Kanaafi akka barbaannetti nuu deemaa jira kanan jedhee. Raafneerra raaftaniittu waan raafame kun immoo dhadhaa ba'uu qabamoo hin qabu? Dhadhaan sun eenyu? Sini uummata Oromoo kanaa jechuudha. Dhadhaa sana qofaa miti. Ama beektu ennaa dhadhaan ba'u baaduun ba'u ka dhangala'uudhaaf ni jira miti. Isa iyyuu laannu saroota keenyaaf laanna inni irraa jiru. Saba guddaa kana keessaa kosiin inni bu'u. Maatii keessayyuu haadha tokko abbaa tokko irraa ka dhalatte ijoolleen daa'ima walqixa nama gammachiisti. Dhabni sunis isuma kosiinuu keessa jiru sana isa iyyuu laannu jechuudha. Hubattanii akka karoorfannetti deemaa jirra. Inum turra inum urraa jechuudha. Egaa ajandaa hin fudhannu. Ajandaa nama alaanna malee jenneerra. Hubattanii kagamaa gamana beekaa fakkaate hoolaa keenya fakkaate gogaa yeeyyii uffatee nu tuttuqutu jira. Diinni diina natti dhukaasa itti dhukaasa na ajjeesa nan ajjeesa inni rakkoon qabu. Hamtuun bofa dhagaa keessaa miti ishii fagootti ilaalu bofa afaa jalaati. Akkasii miti. Isa akkasii kana haa eeggannu. Hiikkanne egaa. Hiikkannu. Yoo nagaan jiraate hiikkannu. Nagaan hin jiru taanaan immoo yoomuu hiikkachuun hin jiru. Eenyutu natti sintu natti deemiti. Yoo barbaadan hiikaa fudhadha. Ankanaachi dirree lolaa irratti namni nurraa hiikee fudhatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Irraa hiikna malee hin hiikkannu jechuudha. Kanaaf amma waraanni bilisummaa Oromoo hojii manaa hin fudhatu. Hojii manaa namaa dhala malee, hojii manaa namaa kenna malee. Oromoon kaleessa goota qabdi, goota hedduu qabdi. Garuu hojii manaadha itti kennaa jiraachisani. Wareegama kaffale. Wareegama sanatti guduunfaa dhaloota gochuu danda'u dhalateera har'a. Dhaloonni kun ammoo ajandaansaas, waltajjiinsaas, hojiinsaas asumaati ka'a waan ta'eefi tuttuqqaan Oromoon hoogganan qabdu. Oromoon nama ishee qajeelchuun qabdu. Oromoon hoogganan qabu galaana kana maaltu yaasee as isa fide. Oromoon hoogganan qabu har'a akkamittiin bobba'ee galuutti jira. Raasneerraa raafama kana immoo itti jabeessuu qabna. Ro'oonuu raasanii ennaa xumura jala geessu garmalee rukutaniitu booddee immoo maal tolchan? Suuta. Maal ta'a? Dhadhaatu wal qabataa jechuudha. Dhadhaatu wal qabata. Kanaaf lafa waraanni bilisummaa Oromoo bilisa baasaa deemutti waraanarraa waan eegina. Uummata Oromoo rakkoo keenya walitti himna. Rakkoo keenya guddaan injifannoo keenya guduunfinee bu'aa firii isaa nyaachuu dadhabuurraa namni nu harkaa fudhachuutu baay'ate. Waliin dhabiina. Arba lama tollolaa jira. Gidduutti maaltu miidhama? Marga miti. Arbi lama yoo wal lolu gidduutti ka miidhamu marga.
amma ariyaa jirra baqatee sirnaan bakkan gadhiisne lafa qabannee immoo waajira dhaabbannee sin tajaajilaan jiru wal'aansoo warra gidiinsa kana keessa akka lola arbaa lamaa sana kamiidhamaa jiru ummata keenya nu jiraachisaa jiru keessa jiraannu kana jechuudha. Miidhaa keessa wallaallee miti nuti sinuma kaa eessa jirra du'aa jirra miti kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyutu hin jiru qabeenya addaan qabu lubbuu kootii olitti sanammoo ammayyuu amma iddoo kanatti dhalate jennaan lubbuu kiyyan barbaada taanaan asitti ni wareegama baqachuun hin jirtu na bira sun siniif jechu isin immoo dhiiga kiyya dhangala'u sana firii itti godhaa firii itti gochuun maal jechuu amma bakka kanatti rakkoo mootummichi baqatu nuti ari'uu gidduutti namni bakkatti waa himatu dhabu wallaaluutti hin jiru nin beeka waajirri jira iddootti waa himattan poolisiin jirti milishaan jirti abbaan seeraa jirti as isheen deebisii yoo oboon sinii bu'uuresse malee sun silmi waggaa shanitti ibsaan sii gasha daandiin sii baasa bishaanin sii fida mana barnootaan sii ijaara hospitaalan sii ijaara waraqaa filannoo fudhu nafil waggaa shan booddee malee waliin argitan chaawo daandiin isaan sinii baasan asiin cite achiin cite konkolaataan irra deemu utoo immoo baasuu baataniiru iyyuu ta'e immoo lolaan as kutee achi kutee haati dhiira irra deemuu dadhabuurra isuma dur beeknu miilaan irra yaanee wayyatu bishaan sii gasha ibsaa sii gasha mee ibsaan magaala keenya kana jira dukkana miti kanaafuu warri suni nun bulchu nu tuuta silmii loonii beektu of hin danda'u loon sanatti yoo maxxanee nyaate malee warri kunis warra of hin dandeenye mataan furri ummata kanarraa dhiiga xuutee hiddaan dhuuraatti hidhatee nyaachuu bare waan ta'eef yoo qurxummichi jabaatee yoo qurxummicha miti galaanicha yoo ni dhabamsiisna kan jedhan kanaaf namni nu oogu sila namni siif jiraatu namni siif qabsaa'u sila maaliif waraabee si balleessa siif miti sila siif taanaan maaliif galaanicha gogsine dharre galaanni jechuun sii beeki galaana gogsoo soo ta'e salphaa beeki galaanan gogsinu kanaaf warri kun asmutti hin deebi'an bulchiinsa mataa keenya haga tolfannutti waraana rakkisiina waraanni ammayyuu hin guduunfine jenne mitiire guduunfineerra dhadhaan ba'eera raasaa jirra miti yeroo raasaa jirru kanatti isin jaarsa biyyaa jira abbaa amantii jira nama nagaa qabu jira maaloo ummata Oromoo dhiiga ilmaan keessanii isin mee ijoollee meeqa wareegame baddaa kanatti inni sun sinitti dhagaamu sinin mararu namni akkam dhugee machaa'ee bahaa gala wal dhorkatabbo maali Oromoo saba guddaa kana miti akkamitti akkas ta'a maaliif ta'a dacheen kun beeki kan nuti irratti jibbamaa jirruu fi dachee badhaatu taadhii kana lalistuu kana ka qonnee irraa nyaanne horree irra yaasne kana dachee kana irra jiraanne akkamittiin uummanni guddaan hammana ga'u kuni maaliif qawwee maleen bullu jettu maaliif uleen maleen bullu jettu ta'uu qaba haati hiyyeessaa miidhamuu qabdi namni hirkoo hin qabne rakkataa miidhamuu qaba abbaa humnaa qofaa ta'uu qabna itti maaliif wareegamna re diinamaa komanna ofiifuu waliin taanu taanaan ofiifuu waliin dhageenyu taanaan waraanni kun fagoorraan dhufne ilmaanuma keessan miitattanii ciniinsifattanii deessani haati hiyyeessaa ilmaan kuni roorrootu manaa baase kaleessa dhagaa darbachaa ture dhagaa darbachuuni mootummaan buusu burtukaana yoo ta'e malee jennaan qawwee kaase afaan mootummaan sun beekuun dubbisuuf kanaaf ijoollee makeessanii dandeettii addaa waraana addaa bakka biraarraan finne ijoollee kanarraa dhiiga sinii laatte lafee sinii cabsaa jirti waan guddaa biraan eegina hojiitti hin baay'isiina badii balleessaan ooliina rakkoo hedduu har'asin himattanii bilisummaa boodayyuu furuun kan rakkisu hedduutu jira diinni kun quurama hedduu uummata kana kan keessa kaa'e waggoota hedduuf mee masjiida yookaan bataskaana yookaan waldaatu lafa koo irratti ijaarame koottaa irraa naa kaasaa dhiiroo hin danda'ama har'a ajandaa akkasii waraanatti hin fidiina mee gaafa lafa satti gurguree waddeessi irra jiru
waggaa 20 booddee waddeessa irratti biqile na jalaa muriin ni rakkoo wanta akkasii qabatanii dhufiina. Taabotatu bahaa daandii kanarra waggaa 30-40 bahaa ture amma seerri hin jiru kanaaf taabonni kun asirraa hin bahu narraa kutaa. Wannu nyaachisu bilisummaa booddeeyyuu seera mataasaa danda'e baafannee tolfannarraa ka hafe akka qoosaatti masjiida waggaa 20-30 asirra jiru lafa koorraa naa buqqisii jechuun mee hin danda'amaa dhiiroo kanaaf qabsoofne rakkoo kana hunda furuu ka danda'u maali? Bilisoomu bo rakkoo kana hundumaa furuu ka danda'u bilisoomu. Sammuun bilisa bahe sammuun ofiisaa herreegee ofiisaa yaadee ofiif hojjetu gaafas seera tolfateetu ijoolleen keessan isin keessaa baate isin beektani silmii sana kan hin taane dhiiga keessan kan hin tuunne ofii dhiiga kasin liilaattu gaafa Oromoon aangoo barcuma siyaasaa qabatedha inni kun raawwachuu danda'a waan ta'eef har'amee waliin dhabiina. Waraanni kun yerootti taa'ee rakkoo isinii furuu hin qabu wareegama kaffalaa jira itti guduunfuuf deemuutti jirra. Mee waraana kaleessa as keessatti argitan argaa jirtu warra kaleessa as keessatti ari'ee harkaan qabee irraa hiikaa ture argaa jirtu. Warra kaleessa peermusii zambiila itti baattanii itti beeloftan argaa jirtu. Hedduun isaa eessa jira kufee kuffisaa jira. Eessa karra 5 Finfinnee irratti akkuma jenne xumuruu qabna moo hin qabnu? Xumuruu qabna erga xumuruu qabna ta'e immoo obsii jechuudha. Nimbe kanatti dhagama namni akkatti bahee galuu dadhabuu inni humna qabdu boo humni kee uummata dadhabaa jaarsa jaartii kanarratti hin ta'in eegi waardiyaa bahiifi har'a biyya Tigraay yoo laaltan loltuu isaanii miti ka biyya eegaa jiru uummata isaaniitu nama gabroonfatee beeka dachii ati irra teessu kana mi'aashee isaantu si caalaa beeka ati har'a gabrummaa jalaa ba'uuf hin falmattu isaan deebi'anii si gabroomsuuf wareegama kaffalaa jiru jechuudha. Falmadhu obsi mora koddootti himattu dhabde sana ciniinnadhu waggaa 100 meeqayyuu baannee deemuutti jirra. Yeroo gabaabduu obsa bilisa ba'uuf falmadha irree tokkoon akkasii wayyuu gaafa sana keessaa baane koottuuti rakkoo yoo lubbuun jiraadhe akkatti furanna gaafu siin furaa jechuudha. Hammasittoo ka furamu jaarsi biyyaa furu abbaan amantii furu dadhabaa walitti hin darbiin abboo deemtanii gabaa keessatti mataa waliin booqiina kun aadaa badaa. Dhiiga waliin dhangalaasiina ka diinni dhiiga nu dhangalaasu ni gaha. Injifannoo keenya argame kanatti illee bishaan hin naqiinaa jechuudha. Du'a yoo ta'e waraana bilisummaa Oromoo caalaa uummata Oromootu dhumate. Har'as akkasi. Akkasumatti naannoo kanatti wareegama kaffalame yoo lakkoofne waraana caalaa uummatatu wareegame. Wareegama sanagaa kan nuti bishaanitti naqaa jirru. Wareegama sanagaa kan nuti seerri hin jiru jechaa jirru seerri jira. Seera afaaniin dubbannee wal dhageenyu ta'uu qaba malee seera waraanni dhufee qawween nama qajeelchu ta'uu hin qabu. Hubanneerra waraanni dhufee nurraa taa'u waraana nurraa kaasottanii masjiidatti bataskaanatti kadhataan jirtanii maaf ofitti hawwitu maaf ofitti yaammattu rakkoo keessan gola keessatti fura. Iccitiin Oromoo diidan bahiin sabni kun saba tokkicha hiree tokko waliin qabu aadaa tokko waliin qabu sirna tokko waliin qabu waliin qabna malee waa waliin dhabne iyyuu tokko iyyuu hin qabnu wanni waliin dhabne immoo bilisummaa sanaaf immoo waliin falmachuutti jirra hireen keenya iyyuu sana gabrummaa jalaa ba'uuf fagoon laaliina beekaa adda addoo biraarraa kan finnu tokko iyyuu hin jiru asuma keessa jira uummanni waa hunda of keessaa qabaa jechuudha. Inni profeesaraa, inni dooktaraa, inni injiinaraa, inni looyeraa abbaan barbaaddeeyyuu as keessaati ba'a. Daa'ima kichuu har'a mana barnootaa jirturraa kaasee haga jaarsa miila sadiin deemeetti. Kabajaa walii kenni Oromoo. Injifannoo kee dabarsee kennuu irratti yeroo hundumaa guduunfaa biraan geessee si harkaan bahiin nu harkaan baasiina bara dhufaa dabraa goota hin dhabne. Sanaafuu gammachuu qabna goota qabnaa jenne goonni keenya waan itti wareegamedha guduunfachuu dadhabne kanaafuu gaddaa jirraa jedhe. Gaddi keenya laphee nu cabsu itti fufuu qabaa hin qabu keessaa ba'uu qabna. Wallaalaan ta'iina nuti uummata biyya soorettii qabnu saba hiyyeessa akkasumatti biyyi keenya sooretti. Sabni biyya sana jiru nuti Oromoon immoo hiyyeessa. Kan nu hiyyoomse saamicha,
kan nu hiyyoomse silmii hiddan dhuura keenyaatti maxxanee dhiiga keenya xuuxu sana akkam baranne warra nu fedhe mee dargaggeessa har'aa qeerroof qarree har'aa laala badaa jirra nuti gabrummaan nurra jirtu karasaasaan duunu qofaa miti dhaloota har'aa laalame surreen asirraan gabbu'eera asiin kun banaa harmi mul'ata safuu qabdi oromoon as jala caatii jira as jala bishaan aayilaandii jira as keessa maaltu jira sukkaara maalii jira dhaloonni kun waa falmachuun danda'u warri nu butummoo dhaloonni kun akka akkas ta'u fedhu dhaloota mirga ofii falmachuun dandeenye suusii mataasaa gabroonfate ofiiyyuu gabroomeera gabrummaa falmachuun danda'u dhaloonni akkasii yeroo dhaloonni akkas ta'u callisanii ilaalan yeroo safuun baddu aadaan baddu callisanii ilaalan dhaloota akkasii bituun salphaa waan ta'eef akkasuma akkasumatti dhaloota akkasii bituun salphaa waan ta'eef iddoo oolum beeku iddoo bulum beeku hin baratu namni hin baranne immoo hin jijjiiramu namni hin jijjiiramne ammoo waan barbaadu hin beeku namni waan barbaadu hin beekne ammoo gatiima xiqqootiin iddoo barbaadanitti waan barbaadan dalagsiisu kanaaf gantuu fi yartuu fi ayyaan laallattuun nu keessatti baay'atee jechuudha baradhaa aadaa deebisaa safuu tiksaa dadhabaa gargaaraa xiqqaa guddisaa oromoon aadaan ishee kana kanaan beekamti kun yoo walitti dhufe gabrummaan nurran bultu abbootiin keenya kaleessa qabsoon bilisummaa oromoo qawwee kaasuu miti oromoo wal ta'ee afaan tokko dubbatee walii galee tabbaba'ee irraan gadee fincaa'ee ennaan lolaa fincaan isaatu galaana ta'ee diina fuudhee deemaa jedha loluuyyuu nun barbaachisu beeki yoo harka wal qabannee walii galle wooboo qabdu har'a wooboon har'aa wooboo kaleessaa irraa adda leencoo lataa waan inni jedhe beektu wooboon har'aan kunii booji'amaa natti fakkaataa jedhe maalii jennaani eessaa fidee reenjerii amma kanaa uffatee deemaa reenjerii jechuun ishee kana uffata kana booji'amaa miti wooboon har'aa ummata galaana kana keessa dhaabbata dachee taadhii badhaatuu lalistuu kanarra jira sammuu ittiin itti fayyadamu qaba ummata kanatu natti uffise booji'amaa miti Oromootti idaa yookaan gatii tokkoon fuune waraanni bilisummaa Oromoo biyyi kamiyyuu sabni kamiyyuu waan liqeessine waan lanne gaafa bilisa baane idaa tokkoyyuu hin qabnu idaa namni nurraa qabu gatii namni nurraa qabu sini ummata Oromoo kan sanammoo wareegama lubbuu sinii kennineetu bilisummaa siniif hin kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo har'a meeshaa eenyuyyuu hin hidhanne ni qaba ni hidhata uffata eenyuyyuu hin qabnes ni uffata uffati sunis immoo warshaa mootummaatti oomishiisna sinii galee achumaa dhufaa jechuudha akkasuma akkasumatti warshuma isaatti oomishna achumaatti uffanna booji'amaa miti nuti sammuu booji'amee bareetu booji'amaa namaan jedhaa jechuudha sammuu kaleessa ummata galaana qabu waraana bilisummaa Oromoo 30 hanga 40 qabu qawwee gahaa qabu waraana bilisummaa Oromoo ammana ga'u kana qawwee irraa hiiksisee ummanni miiliyoona 3 nu booji'e sammuu sanatu jiraarrayyuu dhaloonni har'aa garuu sanaaf hin jiru goleen Oromiyaa hundi waraana bilisummaa Oromooti qaba gatiin nurra hin jiru nuti waraanni bilisummaa Oromoo har'aa immoo akka kaleessaa injiraanee cinaa'ee xuraa'ee shamee kadeemu miti ummata kana qaba sintu jiraaf uffannee deemna sintu jiraaf nyaannee deemna sintu jiraaf hidhannee deemna eenyuyyuu nun boojine gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru gatiin tokkoyyuu nurra hin jiru gatiin biyyaas haa ta'u gatiin nama dhuunfaas haa ta'u gatiin saba kamiitu nurra hin jiru hiikkannee irraa hidhachuu beekna dhaloota akkasiitu dhalate dhaloota sanan beekani warri har'a waraanni kun eessaa fidee meeshaa akkasii baatee deema waraanni kun eessaa fidee nyaata eessaa dhugaa nu ta'u dur idda mukaa ija mukaa nyaannee jiraanne ummanni kun maal jechuutti jira maaliif wareegamuutti jira ummanni kun osoo akkasitti nu waliin hin jiru ta'e nutis hin jirru maaliif galaanni kun haa gogu jechuutti jirama wareegama sin kaffaltantu qurxummiif galaana kanatu gargar ba'uu didee sagantichi ammas ittuma jira arrammoo guyyaa 15f isa xumuraa waraana bilisummaa Oromoo daaraa botoroo goonaa jedhanii socho'aatti jiru anaaf simmoo as teenye dhiichisaatti jirra wanni miidiyaarra jirtuu fi wanni lafarra jirtu gargar
hin sarmamnu, hin fudhannu, hin dhumanna malee. Gaafa dhumanne immoo dacheen kun ona lafa onaarraa immoo waan barbaadan dalaguu danda'u jechuudha. Hanga uummanni Oromoo dachee kanarra jiru garuu qabsoon bilisummaa Oromoo hin booji'amtu, harka hin laattu, hin jilbeenfattu, ni injifatti jechuudha. Ni injifanna. Tapha siyaasaa ilmaan Oromoo beekaan Oromoo hedduun kaleessa goyyomfame jaarsummaa malaa maaloo waraanni bilisummaa Oromoo har'a hanga qeensa xurii qeensa kiyyaa kana dhimma Oromoo irratti waa sharafamte jennaan hin fudhannu. Dhibba barbaanna dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa sin baasnutti ani yookaan nan du'a yookaan ammoo bilisan si baasa. Kanuma injiru harka kennuu uummata akkasii qabadhee saba akkasii keessaa dhaladhee saba lola keessatti dhaabbatee buna namaa buusu keessaa dhaladhee harka kennachuun fafaa jechuudha. Kaleessa taatee dabarteetti irraa baranneerra. Namni irraanfatu irraanfateera. Abbaan eele madaa'e godaannisni sun jiramoon jiru. Inni madeessa irraanfatus inni madaa'e godaannisicha argaa jiraata. Hedduu gowwomneerra. Amma huuba qoonqoo taaneetti rakkanneerra. Gadi nun luqimsanii rakkoo. Ol nun tufanii rakkoo. Maal barbaanna? Bilisummaa. Hanga sana arginutti asuma teenyaa. Gootonni keenya qarra yaadataa jirru kaleessa waa hedduu jechaa turan. Sana keessaa tokko qabsoon bilisummaa Oromoo bofa hudduu seente. Harkisan hincitti gaddiisan hillitti lachuu rakkoo. Qabsoon bilisummaa Oromoo wanni isaan kaleessa dubbatan sun ta'aa jirti jechuudha. Oromoon galaana irra dhangalaana sanaaf qophaa'ee jechuudha. Yeroo hundumaa harka duwwaa dhumachuun hin taanee fi qawwee hiikkannee lolaa jirra. Qawweetiin lollee itti dhiyaannee gaafa marsinu immoo galaana kana irra dhangalaasna qophaa'e. Galaanni sun immoo waamicha goona uummata keenyaaf. Yeroo isaa eegne mootummaan abbaa irree Itoophiyaa keessa jiruu fi sabni saba Itoophiyaa keessatti saba cunqurfachuu bare har'a itti jiru hundumasaa beekna ajandaa laachaa fi deemna gaafa bira geenyee guduunfuuf jennu galaanicha irra dhangalaasnaa jechuudha. In dhangala'ammoo yeroo barbaannetti duulli amma guyyaa 15tti oboofinnaa maalii jedhani suni waraana irraa ta'e ka mootummaa sana ka harka kennataa oolu ka hamileeni garaachatti achi keessatti deebi'ee qawwee lafarra gototaa jiru ittiin ol kaasu hin jiru lafarra. Anaaf siitu as jira laficha anaaf si beeka. Namni bosona keessa jiru tokkoyyuu hin jiru. Eebila 15 har'aasitti bara dhufu handhuura keenya Finfinneetti yoo ga'uu dides bilisummaa fiduu yoo hin dadhabe du'uu hin dadhabu saba kanaaf. Duuti immoo herreegan qabdu. Asiin kufii achiin kufii hin qabdu gaafa dhufte iddoo dhuftetti lubbuu sana qusachuu waraana bilisummaa Oromoo bira hin jiru. Magaala kana tiksuuf jecha dheengadduma goonni kufeera. Ni tiksina, dhiigaan tiksina. Dhiigaan tiksuu qofaa miti immoo ni goolamna. Goolabuu jalatti garuu galaanni uummataas nu waliin dhangala'uu qaba. Hammasitti jabaadhaa obbo jabeessa. Hidhachiisa, irroomsa, eebbisa, bobbaasaa jechuudha. Warri sun bobbaastan immoo har'a karra shanan irraa lolaa jira. Asii ka'e galata qabdu. Galata waliin gashinuu fi hin geenye yeroon isaa malee. Keessumaa uummanni naannoo kana akkatti jiraachistan sintu beeka. Akkatti asii biqilee bobba'ee golee Oromiyaa hunda sukkaara ta'ee dhamdhamamaa jira waraanni asii socho'e sun. Sintu bobbaafate ijoollee keessani. Kaleessa duunerra yeroo kaleessa du'aa turre wallaggi maal ta'ee jedhan wallaggi homaan taane bo ilmaan saatiin torban tokko buleetu mi'aashee arge nagaan bahee galuu arge ofiin of ta'ee bilisa ta'ee jiraachuun maal akka taate arge ni dhamdhame. Abbaa Isaayyaa sukkaara dhamdhama jettanii
mi'aashee beeki. Harkaa fuudhan jennaan sukkaaraaf dhaqee du'e gootaa jechuun saba isaaf. Akkasuma akkas miti. Saba isaaf goota deebi'ee sukkaaritti nyaachuuf deeme beeki. Ati immoo sukkaara isa si keessaa oomishamaa jiruuf hin duutu yoo taate sabni akkasiin jiraatiin iyyuu lafarra. Amantii kamiin iyyuu waaqni kamiyyuu waaqi tokkichuma amantii gargar. Sabni mirga isaaf hin falmanne eebbayyuun qabu waaqa biratti jechuudha. Warri nu gabroomse iyyuu nutti deebi'uuf falmiirra jira har'a. Nuti immoo warri gabrummaa jiru warri dhukkubicha abiddichi nu keessa jiru nu gubaa jiru kuni akkamitti rafnee buluu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sagantaan deemuu jira. Beekaa qaba, loltuu qaba, injiinera qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggana qaba. Beekaa fakkaate inni sila sinitti hime gogaa hoolaa uffatu yeeyyii hedduun waraanni bilisummaa Oromoo ni faca'a hin faca'u. Eessattuu faca'uu hin danda'u waraanni bilisummaa